Ashamaar kafuunee akka maltoo hordoftaa fi daawwattoota qaroo miidiyaa kan bakka adda addaa teessaniin hordofaa jirtan nageenyi keenya bakka jirtanitti sinaa ga'u jecha oduu galgala kanaaf qindeeffadhe isin biraan ga'a oduu waliin kan isin faana turan misraa bayyaani jalqaba irratti hangafootaan eegala. Itoophiyaan biyyoota Afrikaa EMF irraa liqii guddaa fudhatan 10 keessaa tokko ta'uun ishee gabaafame. Kana booda beenyaan namoota dhuunfaaf hin kaffalamu jedhee pirezidaantiin naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa. Oduu biyya alaatiin Iraan sagantaa gabbisaa nuukilaaraa ishee akka itti fuftu beeksifte. Egaa hordoftoota fi daawwattoota keenya kunneen hangafoota oduutii amma bal'ina oduu keenya isinitti hima. Kana booda beenyaa namoota dhuunfaa hin kaffallu pirezidaantii Shimallis Abdiisaa. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa kana booda piroojeektii naannichaa keessatti raawwatamu kamiifuu beenyaa namoota dhuunfaaf akka hin kaffalle yaa'ii caffee tibbanataa irratti beekseera. Pirezidaantii Shimallis gaafii miseensonni caffee Oromiyaa piroojeektii misooma naannoo Oromiyaa keessatti hojjetamaa jiran harkifachuudhaan walqabate kaasaniin ilaalchisuudhaan yoo deebii kennan piroojeektiin mallaqa gibiraa fayyadamuudhaan beenyaa olaanaa kaffaluun fedhii misoomaa uummata guutuu hin dandeenyus jedhaniiru. Yaa'ii kana irrattis pirezidaantiin akka dubbatanitti uummanni keenya kana hubachuu qabu hospitaala gaafachaa beenyaa gaafachuun sirrii miti jechuun kana duras beenyaa kaffallee hin beeknu amma boodas hin kaffallus jedhaniiru. Itoophiyaan biyyoota Afrikaa IMF irraa liqii guddaa fudhatan 10 keessaa tokko ta'uu isheetu gabaafame. Itoophiyaan biyyoota Afrikaa 10 sadarkaa olaanaa dhaabbata maallaqaa idil addunyaa IMF irraa liqii fudhatan keessaa tokko ta'uun ishee gabaafameera. Itoophiyaan ji'a adoolessaa bara 2017 keessa IMF irraa liqii dabalataa akka argattus ibsameera. Masriin biyyoota Afrikaa keessaa IMF irraa liqii baay'ee argattee keessaa sadarkaa tokkoffaarra kan jirtu yoo taatus hanga ji'a adoolessaa bara 2017tti liqii doolaara biliyoona 7.4 argachuu ishee dhaabbatichi wabeeffachuun Afrikaa Biizines Insaayid gabaaseera. Akka gabaasa Afrikaa Biizines Insaayid jedhutti Itoophiyaan waliigala liqii IMF irraa hanga har'aatti irraa argatteen doolaara biliyoona 1.6tti kan dhiyaatu yoo ta'us kanaanis Afrikaa keessaa sadarkaa 7ffaarra jiraachuun ishee gabaafameera. Hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa kan eebbifamne sababni dhorguu akka hin jirre waajjirri piroojeektii qindeessaa hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa beekseera. Harka tokkummaa lammiilee Itoophiyaanotaan kan ijaarame hidha haaromsaa guddichi Itoophiyaa ji'a fulbaanaa dhufu uummanni fi mootummaan waliin ta'uudhaan akka eebbisan hooggantuun itti aantu waajjira piroojeektii qindeessaa hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa adde Fiqirtee Taammiroo himaniiru. Hidha haaromsaa Itoophiyaa hirmaannaa mootummaa fi uummataan ijaarame waan ta'eef qaamni kamiyyuu ka'ee anatu ijaare jedhus homaa gochuu akka hin dandeenyes dhaamaniiru. Waggoota 14 darbaniif mallaqni ijaarsa hidhichaaf liqii biyya alaa yookaan immoo gargaarsaan argame akka hin jirres yaadachisaniiru. Deeggarsi hidhichaaf taasifamu hanga guyyaa eebbaatti itti fufus dhaamaniiru. Paartileen siyaasaa ijaarsa nageenyaa fi gahee isaanii bahachuu qabu Obbo Muhammad Idris. Ministeera nageenyaa Obbo Muhammad Idris paartileen siyaasaa ijaarsa nageenyaaf gahee isaanii bahachuu akka qabanis hubachisaniiru. Konferansiin biyyoolessaa mana maree waloo paartilee siyaasaa Itoophiyaa ministeerri nageenyaa mata dureen nageenya cimsuuf gahee paartilee siyaasaa jedhuun waloodhaan qopheessuun gaggeeffamaa jira. Waltajjii irratti ministeera muummee itti aanaa Obbo Tamasgeen Xuruunaa dabalatee hooggantoonni paartilee siyaasaa dhaabbilee dimokiraatawaa argamaniiru. Obbo Muhammad waltajjii irratti akka jedhanitti jijjiirama as dhimmoonni biyyoolessaa ijoo ta'an irrattis waliigalteen biyyoolessaa uumuufis nageenya ijaaruun karoorfannee hojjetaa jirras jedhaniiru. Ministeerri nageenyaa ijaarsa nageenyaa irratti qaamolee qooda fudhattoota waliin hojjechaa akka jiru ibsuudhaan nageenyi waaraa mirkaneessuufis waliigaltee biyyoolessaa uumuufis paartileen siyaasaa shoora olaanaa qabaachuus dubbataniiru. Walitti bu'iinsi bakkeewwan muraasa mudatee turan furuufis mariiwwan nagaa gaggeeffamaa akkasumas immoo hojiin seeraa kabachiisu hojjetamaa biyyattiitti nageenyi mirkaneessuufis ibsuun isaanii tajaajila oduu Itoophiyaatu gabaaseeti jira. Paartileen siyaasaa dirree siyaasaa ammayyaa olaantummaa yaadaatiin amanuudhaan uumuudhaan ijaarsa nageenyaa waaraa gahee isaanii bahachuu akka qabanis dhaamaniiru.
Dubartoonni heerumaa dhiisanii yeroo dheeraaf qofaa isaanii yoo jiraatan rakkoo garaagaraa isaan mudatuun ifoome. Dubartoonni heeruma yoo dhiisanii rakkoo sammuu, hawaasummaa fi rakkoo dinagdee hamaaf saaxilamu jedha qorannoon tokko tokko. Rakkoowwan kunneen garuu garaagarummaa aadaa, naannoo fi sadarkaa barnootaa irratti kan hundaa'us ta'us ifoomseeti jira. Dubartoonni kophaa isaanii jiraatan hawaasa keessatti tuffii fi arrabsoo garaagaraa isaan mudachuus danda'as jedheeti jira. Akkasumas walitti dhufeenya hawaasummaa cimaa ijaaruufis ni rakkatu. Maatii irraa dhiibbaan guddaan isaan mudachuus danda'as jedheeti jira. Dubartoonni bultii hin godhanne hawaasa biratti amanamummaa fi itti gaafatamummaa argachuu dhabuus danda'atii jedheeti jira. Dubartoonni yeroo dhiiratti hin heerumne rakkoowwan dinagdee saaxilamoodha. Dubartoonni hanga fedhii qabeenya qabaatanis yoo bultii hin qabaanne jireenya gammachuu jiraachuu akka hin dandeenyes qorannoon kun ifoomseeti jira. Dubartoonni yoo hin heerumne dheekkamsa sammuuf jedhamuuf saaxilamuus danda'as jedheeti jira. Yeroo hundaa gadaantummaa akka isaanitti dhagahamu ta'us kun immoo sammuu isaanii irratti dhiibbaa guddaa akka fidus ibseeti jira. Dubartoonni yeroo dheeraaf yoo hin heerumne dhala argachuu dhabuu danda'a. Akkasumas immoo gaaga'ama hormoonii saalqunnamtii irrattis dhiibbaa guddaa akka fidus ibseeti jira. Dabalataanis fedhii saalqunnamtii gahaa akka hin argannes dhaameeti jira. Itoophiyaan miseensa dhaabbata daldala addunyaa ta'uuf kutannoo qabdi jedhan Dr. Iyyoob Takkalany. Ministeerri deetaa ministeera maallaqaa Dr. Iyyoob Takkalany Itoophiyaan miseensa dhaabbata daldala addunyaa ta'uuf kutannoo qabdi jedhaniiru. Dr. Iyyoob Takkalany hooggantuu olaantuu mootummaa biroon waa'ee waliigaltee dhaabbata daldala addunyaa irratti hirmaachuufis Jeneeviyaa galaniiru. Dr. Iyyoob Takkalany yaa'icha cinatti daayireektara olaantuu dhaabbata daldala addunyaa waliinis mari'ataniiru. Itoophiyaan miseensa dhaabbatichaa ta'uufis kutannoo qabaachuu Dr. Iyyoob mari'icharrattis hubachiisaniiru. Kana malees tattaaffiiwwan taasifamuu jiraniifis qophii walga'ii garee hojii jaaffaa irrattis kennaniiru. Dr. Niiko Zawwelen gama isaaniitiin marii miseensummaa Itoophiyaa waggootaaf harkifachaa turus xumuruuf kutannoo qaamolee mootummaa sadarkaa jiraniifis amansiisaadha jedhaniiru. Mari'ichi yeroo qabameef xumuramuuf kutannoo jiru itti fufsiisuuf barbaachisaa akka ta'es ibsaniiru. Walga'iin marii miseensummaa Itoophiyaa garee hojii marsaa jaaffaa dhuma baatii fulbaanaa akka geggeeffamu waliigaltee irratti gahamuus ministeerri maallaqaa ibsaniiru. Bu'uura karoora kanaan duraan adeemsa marichaa yaa'ii ministeerota dhaabbatichaa bara faranjoota bitootessaa 2026 Kaameruunitti geggeeffamu irratti xiyyeeffatuudhaan kan hojjetamu ta'us ibsaniiru. Taasifamu hin xumuramne jechuudhaan ajajaan waraana Israa'el Iyyaal Zammaruu dubbataniiru. Iraanii fi deeggartoonni ishee xiyyeeffannoo keenya keessa jira jechuudhaan walgahii gama waraana irratti dubbatu isaa duulli Iraan irratti geggeeffamu hin xumuramu jechuunis dhadhateera. Waraanni Gaazaa lola raayyaa ittisaa Israa'el hanga ammatti lole keessaa isa walxaxaa ta'us hubachiisuu waraana keessatti gatii guddaa kaffalaa jirra. Kaayyoon keenyas galmaan ga'uufis hojjechaa jirra jechuunis himaniiru. Ji'oota muraasa dura Israa'el haleellaa qilleensaa tasaa dhaabbilee nukleeraa Iraan irratti kan raawwatte yoo ta'u kunis immoo biyyoota lamaan gara waraana guddaatti kan fidu yoo ta'u ni yaadatama. Ameerikaan Israa'el cinaa dhaabbachuudhaan haleellaa qilleensaa balaa Iraan irratti raawwachaa akka jirtus ibsameera. Waraanni biyyoota lamaanii guyyoota 12 booda waliigaltee dhukaasa dhaabuudhaan xumuramus deebi'ee ka'uu akka danda'u carraan jiraachuus dubbataniiru. Iraan sagantaa gabbisaa nukleeraa ishee akka itti fuftu beeksifte. Ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Argicha miidiyaa Ameerikaa Fox News waliin turtii taasisuudhaan odeeffachuu Rootersii akka gabaasetti biyyattiitti gabbisaa nukleeraa itti fufus beeksifteerti. Haleellaan Israa'elii fi Ameerikaa ji'a waxabajjii keessa Iraan irratti raawwattuun
Buufataalee gabbisa niwukilaraa Iraan hedduun miidhamuudhaan kan himan qondaalli olaanaan Iraan kun biyyattiitti gabbisa niwukilaraa gara fuulduratti akka itti fuftus dhaamaniiru. Haa ta'u garuu haleellaan buufataalee niwukilaraa gurguddoon Iraan Nataniyaan Fordaa fi Shifaan irratti raawwatameen ammatti gabbisni dhaabbatus gara fuulduratti garuu akka itti fuftu dubbatuun Abbaas Argaachuu himaniiru. Waxabajjii 13 haleellaan Israa'el Iraan irratti raawwachuun dura Iraan dhimma gabbisa niwukilaraa ishee irratti Ameerikaa waliin marsaa 5ffaaf mari'achaa turteerti. Marsaa 6ffaaf ammoo Oomaanitti walgahii mari'achuufis yeroo jedhanitti guyyaa 2 dursitee Israa'el haleellaa Iraan irratti raawwachuunis ni yaadatama.